Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Jedhamee hundi keessaniyyuu maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Kabajamoo suuraa sirnaa barsiisaa Taamiraat barreessaa mana lubummaa kutaa magaalaa Sulultaa fi mana Abbichuu. Kabajamoo barsiisota tajaajiltoota mana kiristaanaa luboota aanga'oota mana kiristaanaa hundinuu akkaataa taayitaa fi aangoo qabdanitti. Kabajamtoota umriidhaan abboolii fi haadholii kan nuuf taatanii akkasumas dargaggoonni fi daa'imman hundi keessaniyyuu maqaa uumaa keenya Waaqayyootiin akkam bultanii maal muufattaniittu akkam bultanii ammas sagaleen nagaamu akkam bultanii. Amin. Maqaan uumaa keenya Waaqa gurraacha leemmoo garaa taliilaa eemmoo garaa aannanii ajjeesoo kaasoo deeksoo badhaasoo Waaqa jabaa kan ajjeesee gumaan baasnee fayyisaan addunyaa galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Hundi keessaniyyuu Waaqa kanaan nu ga'ee Waaqayyoomee sirriidhumatti galateeffadha. Egaa kuni imala duukaa bu'ummaa marsaa afuraffaa waldaa fayyisaa addunyaatiin as magaalaa Hoolotaatti imalleedha. Egaa akkaataa kanaanii walitti dhufnee Sagaleesaa akka barannoo kan nuuf hayyame Waaqni waaqotaa Gooftaan Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Barsiisaa kan ta'e mee sirriitti galateeffadhaa galateeffachuu yoo barbaaddan. Barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen irratti barannoo al sana maaliif soomuu mata duree jedhudha. Mata duree kanaaf ka'umsa kan naaf ta'e Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos kan dubbatedha. Akkana jedha. Misirroon isaanii ennaa isaan biraa fudhatame al sanatti ni soomuu jedha. Jecha kanaaf ka'umsa kan ta'e gaafii Fariisotaati ture. Fariisonni akkana jedhaniitu Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafatu. Duukaa bu'oonni Yohaannis Cuuphaa ni soomoo duukaa bu'oonni kee garuu maaliidhaaf hin soomne jedhaniitu Gooftaa Yesuus Kiristoositti falmii yommuu dhiyeessanii minjoleen utuu misirroon isaanii isaan faana jiru sababni itti soomaniif hin jiru. Haa ta'ullee malee misirroon isaanii fayyisaan addunyaa ennaa isaan biraa gara abbaa keenyaatti ol fudhatametti al sana ni soomuu jedheetu deebiseef. Deebii kanaaf maqaan Waaqa keenya Gooftaa Yesuus Kiristoos kan galatoome haa ta'u. Egaa amma gaafiin maalidhaa? Al sana kan jedhame al kana ta'eera. Ilmi Waaqaa ilmi dubroo Maariyaamii Gooftaan Yesuus Kiristoos ol ba'eera. Kanaafi soomuun dirqama ta'eera. Kanaaf maaliif soomtu jedhaniitoo kan nu gaafatan yoo jiraate al sana ni soomu waan jedhameef jedhaani.
maaliif soomtu jedhaniitoo kan isin gaafatan yoo jiraate misirroon keenya gara abbaasaa gara abbaa keenyatti waan ol ba'eef deebiin jedhu deebii quubsaa gooftaan Yesuus Kiristoos laatedha. Garuu ammoo ammas gaafii qabna. Waan misirroon keenya ol ba'eef al kanatti maaliif soomna? Kaayyoon sooma keenya ol ba'uu misirroo wajjin hidhata qabu maalidha kan jedhu sirriidhumatti ilaaluun barbaachisaadha. Ana waliin jirtu hundi keessaniyyuu mukoftaniittu ana waliin jirtu. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Sababni itti soomnu keessaa inni tokkoffaan murtii fi haqa dharra'uudhaan soomna. Egaa tibbi amma keessa jirru kuni tibba sooma raajotaati. Raajonni bu'ii dhaladhu jedhanii ilma namaa gidduutti foon uffatee mul'achuu gooftaa Yesuus Kiristoos dharra'uu fi yaaduudhaan beela'aa, gadoodhaa, boo'aa, kadhachaa mankarara hedduu keessa darbaa turuu isaanii yaadachuudhaan maqaadhuma isaallee sooma raajotaa jennee moggaafnetoo soomaa jirra. Egaa sooma kamiyyuu kan raajotaas haa ta'u, sooma guddichas haa ta'u, sooma roobiif jimaataas haa ta'u, soomota kan biroo kamiyyuu yaa ta'u, innaa soomnu kaayyoleen gurguddoon sooma keenya adda taasisan keessaa inni tokko murtii fi haqa dharra'uu keenyadha. Jarana bara kanatti dhugaan awwaalameera. Bara kanatti haqni awwaalameera. Bara kanatti jaalalli badeera. Bara kanatti namni namarratti, mootiin mootirratti, ummanni ummatarratti ka'ee jira. Bara kanatti dhiigni ilma namaa kuma bilaashaatti dhangala'aa jira. Dhugumatti eessalee murtiini, eessaree haqni, eessaree dhugaani, eessaree rakkoon keenya karaa kamiin furmaata argata jennee bara itti boo'aa imimmaan keenya dhangalaasaa abdii kutannaa addaa keessatti gumgumaa fi keenya waliin haasaatti jirrudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 7 haga 8 irratti akkana jedha. Waaqayyoon warra halkaniif guyyaa gara isaatti iyyanii warra isaaniif obsu warreen filatamtoota kanaaf hin murteessu. Isiniinan jedha hatattamaan ni murteessa jedheetu garuu jedha ilmi namaa kan jedhame gooftaan Yesuus Kiristoos gara dachiitti ennaa dhufu amantii ni argataa. Maaliif dhugaan dachii kanarraa qallatee huqqatee akka mul'atu dirqamee jira. Haqni badee jira, soomnii fi dharri dachii kana guutee jira. Kanaaf nan sooma kan jedhu yoo jiraate, nan beelaa, nan dheebodha, nan kadhadha, nan waaqeffadha kan jedhu yoo jiraate, waa'ee murtii waaqayyooti fi waa'ee haqa waaqayyooti fi soomuun baay'ee barbaachisaadha. Jirana barichi gaggabsaaf qamadiin akkuma laayyootti walitti makamee gargar baasuu baratti dadhabdeedha. Soomniif dhugaan walitti makamee soomni bara dhugaatti fakkaachaa jirudha. Jibbi afaansaa damma dibatee jaalala baratti fakkaachaa jirudha. Akkuma bofaa waa hundaan arrabasaa miidhagsee fi nun nu hawwachuudhaaf nu goyyoomsuudhaaf afuurri xuraa'anii dhaaba cubbuu, dhaaba jibbaa, dhaaba sanyummaa, dhaaba garaagarummaa, dhaaba gargar wal qooduu akka dhaabbannu nu dirqisiisee jira. Kanaaf maaliif soomna kan jedhu yoo jiraate halkaniif guyyaa gara waaqayyootti iyyinee murtii argachuudhaaf kaa. Maaliif soomna kan jedhu yoo jiraate gara isaatti iyyinee gadoonnee boonyee inqirfannee beelofnee dheebonnee haqa argachuudhaaf kaa. Namni haqa dheebote akkamiin midhaan nyaataa? Namni dhugaansaa jalaa awwaalame akkamiin nyaata soorataa? Namni dhugaansaa jalaa huqqate akkamiin jireenyi itti tolaa? Namni haqni jalaa golgame
akkamiin miila isaa diriirfatee to dachii kanarra jiraata akka waan hundi isaa guutetti akka homtuutti nan qanneetti akka gammachuuf bashaqii addaa keessa jirutti akkamiin jiraata inumaayyuu warri dhugaan keenya dhiibbame nuun hin nyaannu warri haqni keenya dhiibbamne nuun hin dhugnu warri dhugaan nu jala awwaalamee fi huqqate warri dharri dhugaa keenya irratti tuulaa addaa ta'ee too mul'ate nuun hin nyaannu hin dhugnu yoo jennu soomna. Eenyu dharee abbaan murtii misirricha kaa kanaaf maal akka godhu barbaanna dhufee akka murteessu barbaanna dhugoota mirgaan cubbamtoota bitaadhaan akka dhaabu barbaanna qamadii gara gumbiitti ammas gaggabsaa gara abiddaatti akka inni darbatu barbaanna nuuni mootummaa isaatti akka nu sassaabbatu barbaanna. Kanaaf murtii isaa kanaaf adabbii isaa qofa miti ammoo arjummaaf jaalala isaatiin badhaasa isaarraa hirmaachuudhaaf mootummaa isaa bara baraa ishee dharraamtu sana gonfachuudhaaf soomna jechuudha. Qabxiin tokkoffaanii kanadha. Qabxiin inni lammataa raajota akka Haannaa faarraa waan barannuufi soomna. Soomni kuni sooma raajotaati jenneerra nusi kan hundoofne bu'uura Efesoon boqonnaa 2:20 irratti barreeffameeni bu'uura raajotaa fi duukaa bu'ootaa irratti sababa kanaan fakkeenyummaa raajotaa faana bu'uudhaan fakkeenyummaa duukaa bu'ootaa faana bu'uudhaani ni soomna. Keessattuu bu'uuran duratti isiniif ibsaa tureeni raajonni bu'ii dhaladhu jedhaniitoo ammaan tana fayyisi maaloo samiiwwan tarsaastee utuu buutee jedhaniitoo waa'ee dhufiinsa isaa waa'ee mul'ata isaa waa'ee foon uffachuu isaatii fi baay'eetti soomaa baay'eetti kadhachaa baay'eetti wawwaataa baay'eetti gadoodaa turanii jiru. Har'as nuuni ilmi Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni dhufu akka inni mul'atu akka inni dhufeeto ammoo dhufiinsa lammataatiin nu sassaabbatu barbaanna. Akka isa durii sana akka yeroo sanatti fooniin mankararuuf gidirfamuuf fannifamuuf miti angoof humnaan angoo murtiittiin laatuun ergamoota isaatiin marfame Mikaa'el faaggaa afuufee lubbuuwwan hundayyuu sassaabee Waaqa fuulduratti isa fuulduratti dhiyeessuudhaaf akka inni dhufu waan barbaannuuf soomna. Akkana jedha Luqaas boqonnaa 2:36 eegaltaniitoo yemmuu dubbistanii lammii warra Aseer keessaa takka kan taate intalli Faanu'eel Haannaa kan jedhamtu raajittii takkatu ture jedha. Isheenis dubrummaa isheerraa eegalee abbaa warraa ishee waliin waggaa 7 turte jedha. Argaa jirtu shamarran dubartittiin tuni qulqullina ishee eegdee dubrummaa ishee eegdee abbaa warraa ishee waliin erga tokkoomtee booda waggaa 7 isaa waliin jiraattee abbaa warraa ishee erga of biraa dhabdee boodas jedha waggoota 84 qofaa ishee jiraachaa turtee dulloomtee turtee jedha. Yemmuu waggoota 84 jiraattu kan akkamiin jiraachaa turte yoo jettanii soomaa fi kadhannaadhaan halkanii fi guyyaas tajaajilaatoo galma qulqullinaarraa gargar hin baatu turte jedha. Kanaaf noon ni soomnaa, kanaaf noon ni kadhannaa, kanaaf noon galma qulqullinaarraa gargar hin baanu, kanaaf maahileetii kidaanii saa'itaatii sirna galatoo lallaba wangeelaa tajaajiltoota adda addaa jennee gara galma qulqullinaatti deddeebinee too soomaa fi kadhannaadhaan dabarsinaa jechuudha. Akkaataa kanaan galma qulqullinaa keessa jiraachuu isheetiin lakkoofsa 38 irratti wanna addaa argiti, mul'ata addaa. Innis ilma Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galateeffadhaa Waaqayyoo. Amaatiin ishee waggaa 84 kadhannaan isheen galma qulqullinaa keessatti taasiftu
soomni isheen soomaa turte tajaajilli isheen laachaa turte waaqa biratti gatii argate jirana waan gatiin qabne seetanii dhamaatiin keenya ari'atamuun keenya waan gatiin qabne seetanii galma qulqullinaa keessatti oollee buluun keenya waan gatiin qabne seetanii beelli keenya dhabsuun keenya waan gatiin qabne seetanii kadhannaan keenya waaqeffannaan keenya waan gatii qabne seetanii booyichi keenya gaabbiin keenya waan gatiin qabne seetanii icciitirraa hirmaachuun keenya waan gatiin qabne seetanii dhumarratti barri dhufiinsa isaa isa lammataatiin warri mirgaan hiriiroo yoo amannee too sochoonee fi arjummaa isaatitti ammoo bullee nuuni dhaabare yoo dhiifamni isaa nu faana ta'a jennee too amannee akkanumatti nafuu bardhamaatiin keenya dadhabbiin keenya faaruun keenya galanni keenya gurmuun keenya tajaajilli keenya gatii akkamiin akka qabaatu warra ragaa nu ta'an raajota keessaa Hannanii ishee tokkodha lakkoofsa 38 irratti kan argattanii al sanas jedha dhiyaatteetoo waaqayyo galateeffachaa fayyinsa Israa'el warra eeggatanii fi waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa turte jedha. Non har'a murtii nu laachuudhaan haqa isaa nu roobsuudhaan bu'aa ba'ii nu qunnamu qorumsota nu qunnaman hunda keessatti nu gargaaruudhaan ammoo sinjifannoodhaan nu dabarsuudhaan waaqayyoon bargaafa nu gargaaru hojii isaa kanarraa kaanee warra dhufiinsa isaa eeggatanii fi warra maaraanaataa jedhaniif warra jireenya bara baraa dhaaluudhaaf fedhii addaa qabaataniif warra amantii kanaaf jedhanii addunyaa ishee bilaasha taaterraa ifii isaanii foo'anii waaqayyo waliin hiriiraniif bari waa'ee waaqayyo waa'ee hojii fayyinsa isaa waa'ee arjummaa isaa waa'ee jaalala isaa dubbachaa fi ragaa ba'aa jirra malee akka namni abdii kutateetti bar qofaa keenya gumgumaan jirru ragaa jirtu. Kanaaf amaatiin keenya hiikaa qabaa, dhibbamuun keenya hiikaa qabaa, dhibbachuun keenya hiikaa qabaa. Kabajamtoota maatii waaqayyoo, amma gaafiin guddaan non maaliif soomnadha? Akkataa kanaan iccitiiwwan akkanaatiin samsamnee dhufiinsa isaa isa lammataa yeroo hunda yaaduudhaan inni ni dhufaa hin hafu, murtiin ni jira hin hafu, adabbiin ni jira hin hafu, badhaasni ni jira hin hafu, jireenyi bara baraan ni jira, oduu durii miti, baacoo miti, dhugaadha jennee amanuudhaan ni soomna yoo ta'e soomni keenya dhugumatti kaayyoo isaa galmaan ga'achaa jira jechuun ni danda'ama. Sababni sadaffaani sooma kana itti soomnuu fi cidharraa haga deebi'utti warreen eegan fakkaachuudhaafi. Cidharraa kan deebi'u misirrichadha. Misirroo cidharraa deebi'u kan jedhame gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Gooftaani misirrichi isaan biraa ennaa fudhatamu soomuu jedheetoo hoggaa dubbatu misirroo jedheetoo kan ibsee ifii isaati. Ifii isaatiin misirroo jedheetu mana kiristaanaa qulqulleettiidhaan ammoo misirritti jedhaani. Non qaama misirritti tanaati. Non misirroo Kiristoos taanee qulqullinaan chaappeeffamnee gaabbiidhaan dhiqamnee ciitirraa hirmaachaa hojii gaariidhaan faayeeffamnee warra waaqa keenya eeguu qabnu akka taane garuu qalbeeffannee jirra. Argaa jirtu. Non bari warra callisnee luka diriirfannee taa'uu qabnu miti. Nun bari warri addunyaan kun initti tolee gammannee bashaqnu miti. Nun bari warra misirroon keenya nin dhufa jedheetoo nu biraa gara abbaa keenya adeemedha. Kanaaf nuni warra misirroo keenya eeguuf ala laalaa jirrudha. Soomni misirroo kana bifattiin eegnudha. Akkamitti misirritti misirroo ishee alatti gatteetoo midhaan nyaatti. Akkamitti misirrittiin misirroo ishee gatteetoo bishaan dhugdi. Akkamitti misirrittiin misirroo ishee gatteetoo waaniin addunyaa kanaa nagaa jettee waan addunyaa kanaatti quuftee gammaddeetoo jiraatti. Isheedhaaf bakka misirroon ishee hin jirre addunyaan kun hanquudha. Fuula isaatiin hin jiru jechuu keenyaa miti.
Garuummoo bitaan addunyaa kanaa diiyaabiloos addunyaa kana akkuma barbaade gochaa jira. Bitaan addunyaa kanaa diiyaabiloos tuulaa dharaa tuulaa sobaa nurratti tuulaa jira. Kanaaf misirrittiin amma yeroo misirroon koo ni dhufa jetteetoo itti ibsaa ishee qopheeffattee dugda ishee marxifattee hojii gaarii fi tajaajila hafuura waatiin itti eegdurra jirra. Akkamiin eegaa jirraa gooftaa Yesuus Kiristoos moo waan hin dhufne seenee ibsaan keenya guutameera, mudhiin keenya hidhameera. Maalidhaan? Hojii gaariidhaan, jireenya hafuura waatiin gabbidhaan, citirraa hirmaachuudhaan. Akkana jedha wangeela Luqaas boqonnaa 12:35 irraa eegaleetoo innaa ilaaltanii dugdi keessanii kan marxifame haa ta'u jedha. Kan hidhame mudhiin keessan jechuu isaati. Ibsaan keessanis kan ife haa ta'u. Isinis gooftaan isaanii dhufee karra yennaa rikutu yemmuudhuma sana warra bananii fi fakkaadhaa. Gooftaan yennaa dhufu tattaafachaa cimaa xaarrachaa warra argu isaanii dhugumatti filatamoodha. Dhugaan isiniin jedha warreen kana gooftaan isaanii hidhateetu maaddirra akka isaan taa'an godha. Dhiyaateetu isaan tajaajilaa jedha. Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mee Waaqa galateeffadhaa hundi keessan. Kanaaf soomnaa jechuudha. Gooftaan yennaa dhufu baay'ee nutti gammadee tattaafiif carraaqii keenya argee arjummaan isaa akkuma eegameetti ta'ee jechuu kooti. Jaalalli isaa akkuma eegameetti ta'ee jechuu kooti. Al sana innaa dhufu nuun akka nu simatuuf koottaa ijoollee abbaa kootii eebbifamtoota. Biilofnaannaa laattanii dheebonnaan dhabsuu na baastanii daarraan daara na baastanii hidhamnaanii hidhaadhaan gaafattanii akkasumas dhukkubsannaanii rabbi si hamaaru naan jettanii jirtu jedhee warra mirga isaatiin isaan dhaabu sana akka fakkaannuuf soomaa jirraa jechuudha. Namoonni tokko tokko waan soomneef mootummaa Waaqayyoon dhaallu jedhu. Lakkii imaanaa nutti laatame waan eegneef alla malee. Fayyiinsa irraa hirmaachuu keenya maalidhaan agarsiifna ree? Misirrichaaf fedhii qabnu maalidhaan agarsiifna ree? Qabsuura keessa dabarreetii barri, soomneetii bar, kadhanneetii bar, jilbeeffanneetii bar, icciitirraa hirmaanneetii bar, hojiiwwan gaarii jedhamanii kitaaba irratti tarraa'anii raawwanneetii bari. Misirroo wajjin tokkummaa qabnu, hariiroo waliin qabnu, gaa'ela waliin hundeessine, cidha waliin hundeessine kan mirkaneessuu dandeenyu akkaataa kanaanii jechuudha. Egaa inni biraa qabxiin sadaffaanii maalidhaaf soomna gaafii jedhuu fi biyyi keenya as akka hin taane waan beeknuuf. Soomni biyyi keenya as akka hin taane nu hubachiisa. Akka garaatti hin nyaannu, akka feenetti hin qoofnu. Argaa jirtu akka feenetti miti kan jiraannu. Qabaannullee of daangessina, nu guutullee of daangessina. Maaliif? Nuyi keessummaadha. Abbaa biyya kanaa miti, abbaa qe'ee kanaa miti. Nuuni biyya biraa qabna, magaalaa biroo qabna. Kana hoggaan nu mirkaneessu Ibroota 13:14 irratti qulqulluun Phaawulos magaalaa as jirtu hin qabnu jedha. Warri magaalaa waan asii qabnu isinitti fakkaate dogoggortanii jirtu. Warri waan biyya asii qabdan isinitti fakkaate dogoggortanii jirtu. Dhiifne deemna. Noon akka amanaa tokkootti magaalaa yaadnu qabna, biyya dharraanu qabna. Dharraa biyya sanaat beela'aa jirra, yaaddoo biyya sanaat dheebochaa jirra. Mootummaa Waaqayyoo ishee nuu qophooftee nu eegaa jirtu sanaaf dhandhama addunyaa kanaa akka wareegamtootaaf tuffachuudhaaf soomaa jirra. Wareegamtoonni jedha dhandhama addunyaa kanaa tuffatanii. Yoo soomnu bar nyaanni nutti mi'aawuu didee miti bar, dhugaatiin nutti mi'aawuu didee miti bar, quufnee ooluu dadhabnee miti bar, qooqa keenya kaafachuu wallaallee miti bar. Garuu dhandhamna addunyaa kanaa maali? Hamma mi'aayee booda kana dhaa'uu miti.
hamma gammaddanii booda kan itti gadditanii miti. Hamma kolfitanii booda kan itti boochanii miti. Amma abbaa irree taatanii booda kan itti laaftanii miti. Amma daa'ima taatanii booda kan itti dulloomtanii miti. Amma jirra yennaa jettanii booda ammoo hin jiran jedhamee kan seenaan keessan itti isiniif dubbifamuu miti. Kanaaf biyyi keenya magaalaan keenya bakka biraa waan ta'eef soomaa jirra akkana jedha. Ammas qulqulluun Phexros yaa michuuwwan koo jedha. Hawwii foonii lubbuu waraanurraa keessummoota waan taataniif akka fagaattan isin gorsaa jedha. Argaa jirtu. Hawwiin foonii lubbuu waraanutu jira. Maalidha inni? Garmalee nyaachuu, garmalee dhuguu, garmalee utaaluu, gammachuu keenyatti daangaa kaawwachuu dadhabuu. Argaa jirtu. Jireenya dachii kanarratti daangaa kaawwachuu dadhabuu, nagaa jechuu dadhabuu. Kuma qulqulluun Phaawulos jedhe jireenyi koo nagaa. Nagaa humna kannaa kennu Kiristoosin hundaan danda'a jechuu waan dadhabneef nyaata keenyatu humna nu taaseetanii, angoo keenyatu humna nu taaseetanii, maallaqa keenyatu humna nu taaseetanii, gosa keenyatu humna nu taaseetanii miti kan humna nu ta'u bu'uura qulqullichi Phaawulos jedheeni humna kan nu kennu fayyisaa addunyaa gooftaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef namni immoo nyaataaf dhugaatiidhaan qofa waan hin jiraanneef nyaataaf dhugaatii lagannee gooftaa Yesuus Kiristoos yaaduudhaan jaalala isaatiin hiddamuudhaan soomnaa, beelofnaa, dheebonnaa jechuudha. Keessattuu biyyi keenya as akka hin taane waan hubannuufi soomaa jirra jechuudha. Filiphisiyoos boqonnaa 3:20 irratti maal jedha? Nooni biyya keenya samiirraa jedha. Nuun biyyi keenya samiirraa achi kan dhufu qoricha keenya gooftaa Yesuus Kiristoos ni eegnaa jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Oggaa soomnu maal gochaa akka jirru beektu? Eegaa jirra. Eenyu? Fayyisaa keenya kaa. Eenyu? Kiristoos Yesuus kaa kan eegaa jirru. Akkamiin eegnaa? Nutti tolee miti kan eegnu haga jaalallee keenya haga misirroo keenya argannutti nuuf jireenyaa miti. Haga misirroon keenya dhufutti dhandhamna addunyaa kanaa nuuf homaa miti. Nyaannee nutti gorrootuma nyaanne iyyuu dhugneetis nun gammachiisu otoo dhugne iyyuu. Kanaaf nooni biyyi keenya samiirra hoggaa jennu samiirra eenyutu jira yoo jenne misirroo keenya jaalallee keenya isa haga du'aatti nu jaalate qoricha keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachaa jirra jechuudha. Inni biraa qabxiin kaasnu wangeelli lallabamee addunyaan akka xumuramuuf soomaa jirra. Maaltu lallabame? Na wajjin jirtu moo akkam? Maaltu lallabame? Wangeelli lallabamee addunyaan akka xumuramuuf soomaa jirra. Namoonni baay'een ni soomu waa'ee lallaba wangeelaatiif garuu yaaddoon qabani. Namoonni baay'een ni beela'u garuu ammoo afaan hundaatiin tajaajila laannu irratti immoo komii qabu. Namoonni baay'een ni soomnaa baadiyyaan qe'ee keenyaa garuu wangeelli itti lallabamne sagalee Waaqayyo bira hin geenye. Beela'uun gaarii ta'eetu, dheebochuunis gaarii ta'eetu beelliif dheebuun keenya wangeela lallabuuf hin taane taanaan maal gatii qabaree? Sagalee Waaqayyo jechaan qofa miti jireenyaanis hin lallabne taanaan akka duukaa bu'ootaatti wangeela jiraataa taanee abbaa keenya isa samii hojii gaarii keenya arganiitu akkan galateeffatan hin goone taanaan maalidha ree beela'uun keenya? Maalidha ree dheebochuun keenya? Afaan keenya soomne taanaan, ijji keenya soomne taanaan maal gochuudhaan? Hojii gaarii hojjechuudhaan, waan gaarii dubbachuudhaan, waan yaraarraa ammoo of eeguudhaan, waan hamaa laaluu baachuudhaan, fuunfachuu baachuudhaan qaamolee miiraa keenya of hin daangessine taanaan dargaggeessi dargaggummaa isaa to'achuu hin dandeenye taanaan abbaan qabeenyaa humna maallaqaa isaatiin akkuma fedhetti dhiichisa taanaanii abbaan taayitaaf abbaan aangoo humna qawweetiin yeroo hunda amana taananii
dargaggeessi yeroo hunda irreessaatti abdata taanani maaltu sooma godhere sooma keenya kanaaf soomni keenya kaayyoon isaa tokko wangeela lallabuudhaaf ennaa lallabnu immoo akkamiin yoo jettanii hojiidhaaf jechaan jechuudha kanaaf barsiisotni baay'een akka uumaman abbootiin hedduun ummata tajaajilan akka dhalatanii farfattoonni hedduun daa'imman hedduun akka guddatanii ummata kana gara wangeela mootummaa waaqayyooti kiyyoo jaalalaatiin akka isaan adamsanii soomuun baay'ee barbaachisaadha baadiyyaawwan qe'ee keenya dargaggoota qe'ee keenya jaarsolii qe'ee keenya qonnaan bulaa qe'ee keenya horsiisee bulaa qe'ee keenya yaadachuun baay'ee barbaachisaadha bari hawaasa social media irra oolee bulu kan wangeela mootummaa waaqayyo dhaga'uudhaaf yeroo dhabe kanaaf illee soomuun baay'eetti barbaachisaadha kaataa kanaan yoo soomne dhugumatti soomni keenya kaayyoo isaa galmaan ga'eera Maatiyos 24:14 irratti akkana jedha wangeelli mootummaa kun addunyaa hundatti ni lallabama jedha galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u yaaddeena waldaa fayyisaa addunyaa jenneetoo ennaa dhaabno wangeela mootummaa waaqayyo addunyaatti lallabuudhaaf kun immoo akka ta'u kan waadaa nuu gale ilma waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosidha wangeelli mootummaa waaqayyo addaddummaa sabaa addaddummaa afaanii addaddummaa teessuma lafaa yookaan immoo iddoo dhalootaa hundayyuu qaxxaamuree addaddummaa baroota hundaayyuu qaxxaamureetoo hunda bira akka ga'uufi waldaa fayyisaa addunyaa jennee maqaa waldaa kanaatiin tajaajila keenya kan jalqabne imalli amma adeemsifnusi wangeelaaf inaaffaa qabnu akka dabaluufi tajaajilaaf inaaffaa qabnu kaka'umsa qabnu irratti akka idaanee yemmuu soomnoos yemmuu nyaannoos yemmuu dhugnoos yemmuu rafnoos yemmuu kaanoos waa'ee sagalee waaqayyoo akka karoorfannu taasisuudhaaf kuni qofti ni lallabaman jenne erga lallabni kuni taasifame booda al sanasi xumuratu ta'a jedha waaqayyoon akka dhufu ni barbaaddu garuu immoo wangeela lallabaan jirru murtii ni barbaanna garuu immoo wangeela lallabaan jirru haqa ni barbaanna garuu immoo wangeela lallabaan jirru manni kiristaanaa miidhamtee dhiibbamtee akkana taate jennee komiiwwan hedduu dhiyeessina garuu immoo wangeela lallabaan jirru kan murtii barbaadu yoo jiraate wangeela haa lallabu kan haqa barbaadu yoo jiraate kan dhugaa barbaadu yoo jiraate wangeela haa lallabu ilmi waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos akka nu gidduutti mul'atu yoo barbaanne wangeela lallabaa isaa eegnu maal gochaan nutti dhufa laata kabajamtoota maatii waaqayyo ilmi waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos yemmuu dhaaba cubbuu dhaabbannu moo yemmuu mana kiristaanaa keessatti shira xaxnu moo yemmuu carraawwan qabnutti fayyadamnee too tajaajiluudhaan manna tajaajila uggurru moo yemmuu wani inni jaalanne keessatti qaama nu ta'ee cubbuuni hiriiruudha moo maal yoo goonuudha ilmi waaqaa gooftaan Yesuus Kiristoos kan dhufu xumurichi akkamitti ta'a jedhanii too gaafachuun barbaachisaadha kanaaf amma innaa soomnu wangeelli akka lallabame xumurri dhufuufi akkaataa kanaan yaadanii kaayyoowwan kanneen hubannoo keessa galchanii soomuun ni barbaachisa እንግዲህ በሥርዓተ ቅዳሴው ላይ የተሳተፋችሁ አፋን ኦሮሞ ደግሞ የማትችሉ አካላት ባጭሩ አሁን ያስተማርኩትን ነገር ተረጉምላችሁና ትምህርቴን ቋጨዋለሁ ወደ አፋን አማሪፋ ቆፈ ቤከኒፍ ቅዳሴ ረቲ ስር ነገለት ወረቲ ወረ ሂርማተኒፍ ጀቹዳ barnoota kana afaan isaaniitiin isaanis dhaga'uu waan qabaniif gabaabsetan ibsaa jechuudha እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ አንድ የምናገኘው ቃል አለ ሙሽራው ከነርሱ በሚወሰድበት በዚያ ወራት ይጦማሉ ይላል ይህን ቃል የተናገረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረውም ለፈሪሳውያኑ ነው እንዲህ ብለው ይጠይቁታል የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ይጦማሉ ያንተ ደቀ መዛሙርት ግን ስለምን አይጦሙም ብለው ሲጠይቁት ከመለሳቸው ምላሾች ውስጥ አንዱ ሙሽራው ከነርሱ በሚወሰድበት በዚያ ወራት ይጦማሉ ይላል ሙሽራው የተባለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከሙሽራው ጋር ደግሞ ሙሽሪት ቤተክርስቲያን አለች አሁን ይያለ ያለው
ሚዜዎች ሙሽራው ከነርሱ ጋር ባለበት በዚህ ወራት የሚጦሙበት ምክንያት የለም። ይልቁንም ሙሽራቸው ወደ አባታቸው ወደ አብ በሚያደርግበት በዚያ ወራት ይጦማሉ ይላል። ያ ወራት ይህ ወራት ነው ማለት ነው። ያ ጊዜ ይህ ጊዜ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሽራው ከነርሱ በሚወሰድበት በዚያ ወራት በተባለው በዚህ ወራት ስለምን እንጾማለን ነው ጥያቄው። አንደኛው ምክንያታችን ፍርድንና ፍትህን የመናፈቃችን ማሳያ ነው። ፍርድ ያስፈልጋል፣ ፍትህ ያስፈልጋል። እውነት አርነት ልታወጣን ይገባል። ውሸት ትልቅ ክምር ትልቅ ተራራ ሆኖ ቆሞ እውነት ኮስምና እውነት ከስታ ጠውልጋ የምናይበት ዘመን ላይ ደርሰናል እና ምርቱን ከግርዱ የሚለይ ፍርድ፣ ስንዴውን ከእንክርዳዱ የሚለይ ፍርድ፣ እውነትን ከሐሰት የሚለይ ፍርድ፣ ፍትህ ያስፈልገናል። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል። በተለይ ሉቃስ 18 ከቁጥር 7 እስከ 8 ላይ ያለው ማለቴ ነው። እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸውምን? እላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነትን ያገኝ ይሆንን ይላል። ስለዚህ የምንጾማው እኛ ፍትህ ካላገኘን የምንበላው የምንጠጣው ነገር አይጥመንም። የዚህ ዓለም ጣዕም ትርጉም አይሰጠንም። ይልቁንም ትርጉም የምናገኘው ፍትህ ስናገኝ ነው፣ ፍርድ ስናገኝ ነው። በሌላ አባባል ያለን ሆድ የምግብ ብቻ ሳይሆን የፍትህም ነው። ሀርሜንቶ አከስጀት የሮባ ኤውጋ ዋንቴ በሌሲኑ ሲኒ ኛዳ ገራ ኛታ መሌ ገራ ዱቢን ቀብደኒ ጀቲ ገራ ሐቃስ ዋን ቀብኑፍ ኛታ ለገና ገራ ዱጋ ኢቲ መረርፈን ዋን ቀብኑፊስ ኛታ ለገና ገራ ሐቀቲ መረርፈን ዋን ቀብኑፊስ ዱጋቲ ለገና ሆዳችን ምግብን ብቻ የሚበላና የሚያስተናግድ ሳይሆን ፍትህም የሚርበው ሆድ ስለሆነ እውነትም የሚርበው ሆድ ስለሆነ ሐቅም የሚርበው ሆድ ስለሆነ እርሱ መጥቶ ለእያንዳንዱ እንደየሥራው መጠን ይከፍል ዘንድ ጻድቃንን በገኙ ኃጥአንን በግራው ያቆም ዘንድ ምርቱን ወደ ጎተራ ግርዱንና እንክርዳዱን ደግሞ ወደ ሲኦል ይጥል ዘንድ እንጸልያለን፣ እንጾማለን። ያ እስኪሆን ድረስ ግን የምንበላውም አይጥመንም፣ የምንጠጣውም አይጥመንም። ማነው ፈራጁ? ሙሽራችን ነዋ። እርሱ ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስ የተዋሃደው መድኃኒታችን ሙሽራችን ክርስቶስ ነው። ሌላኛው የነቢያትን ምሳሌ በመከተል እንጾማለን። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታነጻችኋል ይላል። በተመሳሳይ መልኩ ሉቃስ 2:36 ላይ ከአሴር ወገን በምትሆን የፋኑኤል ልጅ ሐና የምትባል አንዲት ነብይት ነበረች። እርሷም ከድንግልናዋ ጀምራ ከባሏ ጋር 7 ዓመት ኖረች። እርሷም 84 ዓመት ያህል መበለት ሆና በጣም አርጅታ ነበር። በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር። በዚያችም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች፣ ኢየሩሳሌምን ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ ስለ እርሱ ትናገር ነበር ይላል። አያችሁ፣ እርሷ የመጀመሪያውን መገለጥ በመናፈቅ ነበር የጾመችው። እኛ ደግሞ የእሷ ምሳሌ በመከተል ሁለተኛውን መገለጥ ናፍቀን እንጾማለን። ሁለተኛው መገለጥ በኃይልና በስልጣን የሚደረግ መገለጥ ነው። እርሱ ሚካኤል መለከቱን እየነፋ ነፍሳትን ከያሉበት ለፍርድ የሚያቀርብበት አይነት መገለጥ ነው። ሁለተኛው መገለጥ የወጉት በሙሉ እያዩት የሚመጣበት መገለጥ ነው። ሁለተኛው መገለጥ እውነትን የገፉ ሐቅን የደፈጠጡና የጨፈለቁ ሁሉ ስለ ጥፋታቸው በግልጽ ተጠያቂ ይሆኑ ዘንድ ለፍርድ የሚመጣበት መገለጥ ነው እና ልክ እንደ ነብይት ሐና በዚህ ምክንያት ዘውትር ከቤተ መቅደሱ አንጠፋም። ልክ እንደ ነብይት ሐና በጾምና በጸሎት ጊዜያችንን እናሳልፋለን። ልክ እንደ ነብይት ሐና በአገልግሎት ጊዜያችንን እናሳልፋለን። ደግሞም አሁንም ዳግም ምጽአቱን ለሚጠባበቁት ደግሞ ቤዛነቱን ልክ እንደ ቅድስት ሐና እየሰበክን ለመጠበቅ እንጾማለን። ሶስተኛው ምክንያታችን ምንድነው ካላችሁ ሙሽራው በሚመጣበት ሰዓት ተግተው የሚጠብቁትን ለመምሰል እንጾማለን። ሙሽራው በሚመጣበት ሰዓት ተግተው የሚጠብቁት መብራቶቻቸውን በዘይት የሞሉ ወገቦቻቸውን የታጠቁ እንደሆኑ
ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 35 ጀምሮ ይናገራል። ወገባችሁ የታጠቀ መብራታችሁም የበራ ይሁን። እናንተም ጌታቸው መጥቶ ደጁን ሲያንኳኳ ወዲያው እንዲከፍቱለት ከሰርግ እስኪመለስ ድረስ የሚጠብቁ ሰዎችን ምሰሉ። ጌታቸው በመጣ ጊዜ ሲተጉ የሚያገኛቸው እነዚያ ባሪያዎች ብፁዓን ናቸው። እውነት እላችኋለሁ ታጥቆ በማዕድ ያስቀምጣቸዋል፣ ቀርቦም ያገለግላቸዋል ይላል። ስለዚህ ያ ሙሽራችን መቼ እንደሚመጣ ስለማናቅ ተክተን እንጠብቀው ዘንድ ረፍት ስለሌለን የምንበላበትና የምንጠጣበትን ፋታ ስለሌለን እኛን የሚያጓጓን የሙሽራው መምጣት እንጂ የዚህ ዓለም ጣዕም ተድላና ደስታ ምቾት ስላልሆነ በዚህ ምክንያት እንጾማለን። የመጨረሻው ነጥብ ወንጌል ተሰብኮ ፍጻሜው ይገለጽ ዘንድ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል፣ ይህ የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል ይላል። ስለዚህ ስለ ወንጌል መሰበክ መጾም አለብን። ስለ ቃለ እግዚአብሔር መስፋፋት መጾም አለብን። ስለ ህዝብ ሁሉ መሰበክ፣ ስለ ከተማው ስለ ገጠሩ ለያይተን ሳይሆን በአንድነት በቋንቋ በመልክዓ ምድር በዘመን ሳንለይ ስለ ገበሬው ስለ አርብቶ አደሩ ቃለ እግዚአብሔርን መሰበክ፣ ስለ ወጣቱ ስለ ሽማግሌው ስለ ሕፃኑ ቃለ እግዚአብሔርን መሰበክ ምንጾም ከሆነ ፍጻሜው ያን ጊዜ ይሆናል። አለያ ዝም ብሎ ፍርድን መናፈቅ አይቻልም። አለያ ዝም ብሎ ማልቀስ ስለሆነብን ነገር ማንባት ትርጉም የለውም። ትርጉም የሚኖረው ከዚሁ ጎን ለጎን ስለ ወንጌል መሰበክ ምንጾም ምንተጋ ምንሰራ ከሆነ ያን ጊዜ ፍጻሜ ይሆናል። ያን ጊዜ ፍርድ ይሆናል። ያን ጊዜ ፍትህ ይሰፍናል። ያን ጊዜ እውነት እኔና እናንተን አርነት ታወጣናለች። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ሆራቡላ ዴበና